Wantoonni taate yeroo ammaa obboleettii teenya sabboontuu irratti deemaa jiru. Viidiyoo isii gara mallaqa guddaatti jijjiirame. Namichi isii akkas godhe sun immoo mallaqa viidiyoo san gara mallaqatti jijjiiratuuf akka dalagillee ni dubbatama. Garuu mootiyyuu afaan dhaabee dubbatuu dadhabu malee viidiyoon isaa ani dhuguma rabbii dubbachuudha. Gizee tokko mucattii wayii garee tokko keessa mucaan sun ammallee ni jirte jechuudha. Namni biyyarraa viidiyoo isii oduu isiin fakkaatanis idiitu godhamee kan isitti ergamee guruup irratti gadhiisametu jira. Akkasuma sabboontuun immoo ofii isiitii bilisa of baaftee viidiyoo isii maaliif fuutee namatti ergite. Dhiironni immoo viidiyoo gara mallaqaatti mallaqa guddaatti jijjiiramaa jiran gara biiliyoonatti jijjiira. Viidiyoon kuni namni kun viidiyoo hedduuf biraa qaba. Viidiyoo qaama qullaa tokko qof sabboontu qofaa miti namoota hedduuf biraa qaba. Ani kan isii dhiisee fi sababa isiin viidiyoo bakka biraatti jarana anumti wanumti nagarrame boleen kiyya. Gaafuma dhiirri mallaqa qaama qullaa si gaafattu atachumaan hin baafachiiftu. Ati ergimaa jettan ati kee ergimaa jettan. Bar namni ammaa nama haalaan qabne nama mallaqa malee ilma namaa namummaa isaa yaanne nama abbootii amma bar isin nuti shamarran kenna dhiirrillee abbootii kenna hawwatii kenna mataa qaqqabaa jira. Assalaamu alaykum warahmatullahi wabarakatuh. Jirtu akkam nagaa keessan fi keessan hin jira. Mi please video kenna kana like gochuun share gochuun uummata biraan gaa wantoota walirraa barannu hedduutu jira jechuudha. Kunuyyuu barumsa guddaadha. Yookiin video kana namoonni muraasni dhaggeeffate irraa fayyadamuu danda'a. Nuti yaada keessan mee komantii babbareeda barreessa. Yeroo ammaa kana taateen taamaa jiru wanni deemamaa jiru wantoota nama sookaneessan keessaa isa tokkodha. Haalli obboleettiin teenya sabboontuun keessa jirtu baay'ee ulfaata. Namni kun nama meeqa kamtu nasbee ofii baasaa jira. Ofii keetii kaatee baaftee ofii keetii deebitee maaliif fuuta? Ofii keetii deebitee maaliif of ajjeefta? Ofii kee deebitee of qobootoo hin taane maatii kee maaliif ajjeefta? Zarii kee, abbaa kee, haadha kee maaliif ajjeefta? Obboleeyyan kee, gosa kee, ummata Oromoo koo maaliif ajjeefta? Sababni ati ajjeefte laazima ati gabbaatee ummata kana fitu jedhni nama bari rabbiin gurra tana maaliif nu uume ittiin dhaga'uuf ija kana hoo maaliif nu uume ittiin laaluuf harka kana qaama keenya kana guutu wantoota hin taane irraa akka bilisa taanu nu kenne rabbiin jechuudha. Alhamdulillah rabbil alamin. Inni kun fayyaa qabaatudha dalagattudha. Ati nama warqiidha bara. Dhugumatti harki kee dalagattee argattaa miti warqiidha jechuudha. Ka barbaade sitti dhufa kasiif jibba hin deemi dalagattee yoo jette. Wanni dhiira birallee si geessisu homtuun jiru. Siigalee kanaaf immootuyyuu ati har'a maaliin ol kaatee qaama kee fanniftee har'a immootuyyuu hin qaanofne gabbaatee isatu viidiyoo kiyya lakkisee isatu viidiyoo kiyya akkas godhe maaliif jette maaltu si jechisiisuu fide. Dhugumatti wantoota nama gaddisiisaniif wantoota baay'ee namatti dhagaman jechuudha. Nuti hamma yoomii gowwoomna. Hamma yoomii dhiirri nu gurgurata. Hamma yoomii qaama keenya akka faranjiitti qilleensarra oolchina. Bari uummanni adillee waa'ee keenya ni beeka jechuudha. Fakkeenyaaf mata duree tokko gaafa maxxansite namni amma nuti amma warri mana namaa jiru hin beeknu jenna malee yeroon ammaa teekinooloojiin turu wantoota ati barreessitu irratti wanta amma hiiku kana jechuudha. Afaanota hedduu hiiku kana irra galchanii ilaalan. Ilaa nuti bara miidiyaan ammaa kun yeroon ammaa kun yeroo addunyaan itti wanni hundi ifa namaa ta'u malee yeroo dukkanaa miti jechuudha. Intalli tun immoo otoo akkana jirtu taate otoo bifti isii akkana bareedu taate dhugumatti akkamitti akkana ni dogongora. An isirrallee hin galu. Warroon isii caalanuu meeqa kamtu balleessaa itti dalagee deebi'e. Garuu mootuyyoo ijoollee keenya lafaa dhufaa jiraniif barumsa akka ta'u. Mee hamma dandeettanii obboleeyyan keessan garee ijaarradha. Wal gorsa. Barsheekkotiin jettee jirti. Bara akkasuma mootuu ammallee maal jedhanii jiran. Sheekotiin keenya akkasuma artistoonni keenya Kadir Martuu maal jedhe balbala takka hanga akkaan kaatutti malee itti ol hin seentu abatan dhuguma. Wallaahi abbaa feetellee yoo taate mana feetellee yaraa feete yoo taate akka akkaatu malee balbala san ol seenuu hin dandeettu. Sababni isallee bala cufaa jira akka. Karaa deemna hoo jenne karaa tokko hojii deemnu. Dhiirri tokko gaafa sitti dhufe gaaf fuula kee kana itti gadhiiftee malee inni ofii isaati sitti fuula gaafa ati fuula keetti kennite malee ofii isaati qoda himaati sin tokko jechuudha. Siigalee akkasuma jechuudha. Kanaaf maaliif haalota hin taane wantoota hin taane keessa seenna nuti? Maali kana hunda ga'e rakkoon kana hunda fide maali? Sababni isallee nuti wallaalummaa keenya odoon taane akka qarummaa nutti fakkaata. Amma dhalaan akkana viidiyoo argitu tuni qarummaadha.
bareedumsa isii agarsiifti. Inuman qaanofta obboleettiitii. Bar abbaan kee maatiin kee nuti mataa qaqqabachaa jirra. Bar dhalaa biyya Arabaa jira, dhalaa biyya Faranjii jira. Sinigilee miimma ijoolleen biyya jira waan akkana irratti arginee beena akka baratu barumsa isii kan yuunivarsiitii jiru yuunivarsiitii isaa. Bakka firii ta'ee jiraata. Garuu nuti mallee inni harka jiru kun qabeenyi nuti dalagaa jiru kun ofii keenya dhibee nuti fidaa jira. Ofii keenya of ajjeesisiisaa jira. Ofii keenyan harka keenyan dalaynee harka keenyan nasbee of baasaa jirra. Otoo bifa qabnu, otoo bakka doktorri si jaalatu, otoo injiinarri si jaalatu, otoo immoo mahandisni si jaalatu, otoo immoo maal jedhama yaa Rabbi kiyyaa ila hojjataan akkamiin si jaalatu. Gabarillee yoo si barbaade qotee bulaan sunis yoo si barbaadu ta'e nutis isaanumarraa dhalan. Gaafa kabajaan bultuuf gaaf kabajaa malee bultu. Gaaf qaana'uu diddee ol baatee isatu viidiyoo kiyya gadhiise jettu. Gaafa kana gaafa dura isatti ergitu sani yaa Oromootii yaa gurbaan kun gaafii akkanaa na gaafateen jetta. Fakkeenyaaf ati hiriyaa waa hedduu tolti hiriyaa ta'e qabaadhu. Hiriyaa ta'e qabadhu. Akkamitti hiriyaa ta'e qabaatu? Hiriyaan ta'e ijjitii ta'e tanbaaf tasi gorsitu. Lakki gaafa waan tokko godhuu heddu. Ani hiriyaa yoo qabaatte ani waan akkana godhuu hedda hin ta'a. Ila hiriyaa amma fakkeenyaaf bari hiriyaa waan dhoyfatani. Hiriyaa waan dhoyfatan. Dubartii takka tokko ta'edha. Ani hiriyaa ta'e anaafatti haasaanii anaafatti shinti beekii takkitti hojii seenuu malee maaltu nu hafee jedha. Maaliin jechuudha kunam icciitiin isaanii hunduu tokko jechuudha isin galee. Kanaafuyyuu ila hiriyaa waa hedduu si tolti. Hiriyaa jechuun dugugguruu lafee dugdatti si galee. Kanaafi nuti shamarran biyya Arabaa jedhamee maqaan biyya Faranjii jedhamee maqaan meeqa kamtu sattirii hiikkatti booda gara Rabbiitti deebi. Dogongora kee Rabbiin si dhiisuu danda'a. Tarii beektee ta'a, tarii wallaalumtee ta'a, tarii jaalala gurbaa kanaatiin jaamti ta'a. Asuma immoo amantaan kunis yaani injiraa miti. Namoonni tokko gara amantaatti dhufan yaani ijoolleellee faallessan hedduutu jira. Akkasii sunillee wallaahi waan amma waa hedduu jira jechuudha. Namni amantaa kana yookiin immoo ka fudhatu otoo hin taanetti amantama kana mallaqaaf ka barbaadutu jira. Namoonni tokko garuu ijoolleen keenya shamarran hin dogongorina. Yeroo hedduu wanni namni wayin hiriyaan kiyyaa tokko akkasuma hiriyaa tiyya durbaa fi hiriyaan kiyya dheeraa tokko na gorsan. Yeroo hundumaa ani gaafa waan tokko dalaguu heddumataa kiyyatti dhugumatti ilaa yoo nama jaaladhellee namni kun naa ta'a jedhee namaan mari'adha. Maaliif namni sii filata atillee keessaa filatta. Ani hiriyoota irra guddinaan ijoollee dhiiraa malee shamarran ijoollee lama qofa. Bakka saniin ala hicciitii kiyya namni tokko hin beeku. Ijoolleen dhiiraa sun immoo akka obboleeyyiiniitti ka waan hundatti himadhu. Ka bakka hin taane irraa na gorsan. Kasii ta'a kanatti deemi kasii ta'an kanatti hin deemne naan jedhetu jira. Wallaahi dhuguma Rabbii isinitti dubbachuu. Ani yeroo gaafii jaalala namni na gaafatu. Nama san namaan mari'adha malee duuba deemee sim jedhee ittiin seenu. Sababni isaallee namni faayidaa keeti. Hiriyaan kee faayidaa keeti. Namni isa yookiin ati bifa isaa laaltee jaalachuu dandeetta. Yookiin immoo hojja isaa yookiin immoo uffannaa isaa yookiin immoo hojii isaa. Atis odoo mari'attu gaafa namaa wajjin mari'attee itti seente dhugumatti ani akka kootti jechuudha na gammachiisa. Hiriyaan waa heddurraa si deebisa. Ibidda itti seenu heddurraa si deebisa. Hiriyaa gaarii godhadhu. Waan hundumaa waan gootu hundumaa hiriyaa keetiin mari'adhu. Hiriyaan kee faayidaa keeti. Hiriyaa gingilchaa odoo hin taane. Hiriyaa qulfii kee qabee deemu. Akkasi dhiititti. Atam hiciitii kee baaftee hin himtu. Kanaaf hiriyaa akkanaa godhadhu. Rabbiin hiriyaa akkanaa moo isin haa kennu. Immoo ijoolleen keenya namoota kamuu yoo sitti himatan. Nama kamuu yoo sitti himate. Nama sanii dubbii san du'iif baafteen hin gingilchin jechuudha. Rabbiin hiriyoota jallee wajjin umriin haa dheeressu. Isaanillee Rabbiin umriin haa dheeressu. Hunduma keenya ijoollee keenya warroota dogongora qaban Rabbiin dogongora kanarraa haa deebisu. Walaa viidiyoo keessanitti dheeressu hin barbaanne. Nuti yeroo hundumaa wal gorfachuun dirqama keenya. Dirqama keenya. Isin galee kan isin jechuu barbaada. Assalaamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Viidiyoo biraatiin amma walitti deebinutti nagaan tura. Bye bye.